Halloo ashamaa hordoftoota warra sooshaal miidiyaa taatan hundaayuu Oromoonni bakka jirtanitti nageenyi kiyya isin haa ga'u isiniin jedha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Kanatti aansee hadhaas dhaamsa xiqqashoo wayii qabadhee dhiyaadhee jira. Dhaamsi kiyyas maalii? Tokkoffaa duraan dursee dhaamsa gurbaa ja'amuu dheebii bilisummaa dhaamsa inni dabarsisan dhibban dhibbatti ni deeggaraa. Qawwee bitan ja'a inni achirratti qawwee bitan ka jedhu irratti qawwee bitachuu nu barbaachisaa. Qawween dirqama keenya yaada kee inni deeggaraa galatoomii siin jedha gurbaa saniin illee dhaamsi kiyyaasumaan si haa ga'u. Itti aansee ammoo dhaamsa amma dabarfachuu barbaadu nuti akka saba tokkootti saba gabroomee gabrummaa jalaa bahuuf saba yeroo dheeraa fi tattaaffii godhee jechuu mootummoota ammaan duratti ummata Oromoo gabroonfachuu turte hunda isaaniitu kalaaffisee cinqee fonqolchuu danda'ee ijoollee Oromooti ummata Oromooti. Ka itti hidhamee, ka itti tumamee, ka itti ajjeefamee isa. Kanaafuu dabree biyyuma Itoophiyaa jedhamtu tanayyuu Itoophiyaa impaayera Itoophiyaa guutuutuyyuu walabummaa isii diina alaatii fi keessaarree kan irraa eeguu ture ijoollee Oromooti jechuudha. Kanaafuu waan kana ta'eef mootummoonni hundi ummata Oromootiin hargufamtee ijoollee Oromootiin akkanatti daddaayitee wagguu kuftee jettu ammoo ijoolleen Oromoo sun yookiin ummanni Oromoo sun bilisummaa isaanii argatu ummata Oromoo irratti kufti. Ummanni biroo ammoo dhufee dirreetti bilisummaa argataa jechuu akkuma agarru ka sheenaan dhageenyes ka ijaan argines akka argine jechuu as gabaabaa ka amma yeroo galuu keessaa mata 26 asitti ta'ellee sanuma ijoollee Oromootii ka irra hedduun harka caalaan itti uumee kana garagalchis kana waan ta'es kanarraa kaanee experience yookiin muuxannoo kanarraa kaanee ka amma jirus mootummaan amma jirus ka hargufamaa jiru, ka jarjaraa jiru, ka ittiin kuffifamaa jiru ijoollee Oromootiin dhiiga ilmaan Oromootiin kuffifamuu jira jechuu. Mootummaan kun kufus amma booda akka amma duraan nurratti kufuun qabu. Akka nurratti hin kufne maal nu barbaachisa tokkummaa yoo ka jennu taate tokkummaa qabna ni qabna. Tokkummaa warri hin qabne jaarmayoota siyaasaa Oromoo yoo taate malee ummanni Oromoo tokkummaa qaba dhibban dhibbatti garsiisu jirani biyya keessatti ijoolleen qeerroon kaatee tokkummaan sosso'aa jirti jechuu. Warri tokkummaa hin qabne isaanii sunis akkasumatti haa ta'u akkasumatti dhiifne tokkummaan qabnaa irratti edaanni maan nu barbaachisa qawwee nu barbaachisa hidhannoo nu barbaachisa humna nu barbaachisa hidhannoon alatti qawween alatti bakka takka deebi'ee gahuu hin dandeenyu jechuu. Baatii 8 guutuu obboleewwan keenya ilmaan keenya haawwan keenya ijoollee xixiqqoo jaartii garaa qabdu ta'ulfaa manguddoo amata 70 olii gandatti dhufanii bakka isaan dhalatanitti mana isaanii keessaa baasanii wayyaaneen dhuftee yookiin Oromoo maahuu ta'ee hidhataan ganda keessaa dhufee gurra qabee akka hoolaa gabaa baasaniititti takka takka mataa keessa dhahee biraa deema jechuu. Kana wanni godhuu danda'e maal inni ijoolleen teenya obboleewwan keenya warri akkasitti dhiigni isaanii lafa dhangala'u sun warri bilisummaa isaaniitiif mormatan sun namni tokko qawwee takka harkaan qabu rasaasa takka harkaan qabu. Kanaafuu ammaan tana wanni godhuu qabnu dhaamsiyaan dhaammadhu warra OMN birallee haa ga'u warra OSA birallee haa ga'u qo'annoo waa'ee dhimma Oromoo qo'atan kana ka amma as deemu ka waggaa 30ffaa walgahii kabajaaf deemu kana irratti yaanni kun ka'ee jala sararanii waan takkarra akka gayan abdii qaba jedhee dhaamsa akka itti naa dabarsitan. Nuti ammoo Oromoonni bakka jirrutti biyya hunda keessatti Awurooppaa ta'e, Ameerikaa ta'e, Kanaadaa ta'e, Awustiraaliyaa ta'e, biyyoota Khaliija Arabaa hunda ta'e mallaqa buufnee waraana yookiin ammoo humna takka ijaarachuu qabna. Takkaahu ammoo ijoollee biyyatti dhumtu san karaa qawween bitamtee qawween isaan harka geettu warroonni amma maqaa dhahe kuni warra OSAtii fi warra OMN waliigalattuyyuu haala mijeessanii waa hunda qindeeffatanii waan kana ammoo itti mari'atanii mallaqa kana nurraa fuudhanii qawwee akka ijoollee bitan karaa geessanii akka itti bitamtuu fi kana waan asirratti dubbatamu miti jechuudha. Qawween bitamuu qabdi. Meeshaa waraanaa ijoolleef gahuu qaba harka gahuu qaba. Kana ammoo nuti godhuuf akka nama tokkotti akka nama dhalataa Oromoo tokkotti saa ammaa irraa qophii qaba ni baasa baasitii akka OMN fi amatatti yookiin yeroo takka yeroo lama baafnu miti dhaabbata mutawaasila haga bilisummaa keenya gonfannutti dubbiin dhugaa ka jiraattu taannaan akka nu bira dhaabatanii mallaqa kanas nurraa fuudhanii ijoollee tanaa meeshaa bitanii akka geessan dhaamsa kiyya itti dabarfadhaa jechuudha. Kana ammoo ammas irra deebi'ee wanni an dhaammachuu barbaadu wagguu wanni kun dalagamu wagguu meeshaan kun bitamu wagguu meeshaa gara bitaniinuu hin beeynu warra dhimmi waan kana ooffatutu kun iccitiidhaa akka itti deemutti deema wagguu malleen kun guuramuu fi waa'ee kana
wanni an ammallee irra deddeebi'ee dhaammadhu jaarmayonni siyaasaa Oromoo ta'amma jirtu kun nam tokkoyyuu harka keessaa qabaachuun qabu. Isaan harka keessaa qabaata taanaan dubbiin teenanii fashalti ni facaatii jechuu. Maaliif ani jibbaa isaanii hin qabu laakiin isaantu ummataa fi nama hundallee of jibbisiisee nullee qaanfachiisee mataa keenyallee akka qabannu nu godhe jechuu. Bira dhaabbachuu ture ummanni Oromoo hundi bira dhaabbachuu ture osoo bilisummaan kamallaqaan bitamtu taate sila bara 2008 wagguu jijjiiramni labsame san mukaa fi citaanillee hoo jedhee ka'ee mallaqa baasee lubbuu fi itti waragee mallaqa xixiqqoo tanaa miti warri qabeenya guguddaa qabu hundi itti baasee bira dhaabbate sana osoo mallaqaan bitamte yeroo san bitamte akka taatee hafte kana nan gaafatina taate daseet maa kana taateef namni gaafii irra hin jiru isaanis akkasumatti akka ta'anitti haa ta'an waa'ee kana ammoo akka harka keessa naqatanii dubbii tan harka nurraan seenne dhaamsi kiyyaa kana tahaa so kanaafuu waan kana bakka jirru itti yaannee dhibban dhibbatti illee amantii qabaachuu dhabu tiyyatti ufitti amantii ni qaba namni mallaqa kana buusee ijoollee tana qawwee bituu dida jedhee ittiin shakkii irraan qabu jechuu dhibban dhibbatti namni nuyyuu nama keessi isaa madaa'ee namni keessi isaa gubate namni hin baasu jedhu tokkoyyuu hin jiru asbahaa mallaqa nurraa fuudhaa meeshaa bitaa ijoollee biraan gaha achi boodas waan barbaaddan hunda gaafadhaa nurraa argadhaa sa'a barbaaddanitti nuti qophii qabna hadhaas borus itti fufna qophii qabna asbahaa dubbadhaa dhaamsi kiyya kuni bakka jirtanitti sheer naa godhaa biraan naa gaha warra OMN warra Osa warra amma walgahii bara 30ffaa asdeemu kana irrattis akka wanni kun irratti mari'atame nama bakka buufatanii mallaqa kana ebaluun bakka buufanne kanatti nu kennaa akka nuun jedhanii wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh nagaan naa tura